nyaadhamtees tartiibaan wal duraa duubaan dhaga'uuf jiraattan. Assalaamu alaikum Ambar. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرت النجاة؟ Nagaya fayyaa alhamdulillah. Mee Ambar eenyu maqaan isii eessa jiraatti ummataaf akka nu ibsitu barbaanna. هاي مكان خيا مسكي جديدين جامع أنا مقالة سيات الخيسان جراتة أكسي وجين كياسي بروفيشن خيار إما هل تكيري رتين دلقة أكسي Tole obboleettii teenya dhalattuu eessaati Oromiyaa keessaa lafa eessa dhalattee? أني هرجع لدلوتان Dhalootaan Harargeedha. Tole lafa Siyaatil tana yeroo dheeraaf jiraattee jechuudha. يا يرو إيرا فين جراتي Mee wanni dhagayaa jirru miliyoona 15 maallaqa Itoophiyaatii ol Ustaz gaaffii komentii uummataa kana kam goota gadhiifama. maal jechu jira uummanni? Nama kana arguu qabnaa fuula isaa arguu barbaannaa yaadne fakkeenya komentiin guutuun firii viidiyooti akkanumatti haasa'u namni. Tole ayyee. obboleeyyan gubbaan jira bakka hojiitti viidiyoodhaan jiraachuun tanumaafin viidiyoodhaan bahu dadhabee warri na beekanis anuma beekanii nama hedduu sooshaal miidiyaa gubbarratti viidiyoon bahu siimti garuu kana beekus keessaan anuma beekaa tanaaf dhiifama noof olcha obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo warri ala kana jirtan hundi keessanuu warri dhuftan kabajaadhaan rakkina kiyya dhaggeeffachuuf warri dhuftan hundinuu isin hundinuu naa galatoomaa as naa jiraachuu keessaniif siif jirra jettanii asirratti argamuu keessaniif naa jiraadha akkasumatti noof olcha viidiyoon hin bahuu hin dandeenyeef waan bakka hojii keessa jiruuf dhiifamaa waliin. Tole yoo viidiyoo bahuu hin dandeenye eenyummaa kee akka namni beekuuf silaa footoo jira nuu haa itti eegamu haala kanaan. Umar rakkoon qabu eega viidiyoon itti jabaate haaruma haasa'etu suuraa kaa'uun waan rakkoon qabu. Viidiyoon eega hin jiraanne akkanumatti haasa'etu itti fufaa. Tole ayyee galatooma maallaqa Itoophiyaadhaa miliyoona 15 olii nyaadhamee jechaa jirta. Miliyoona 15 ol haalli itti nyaadhamte akkami dubbiin tun hoo dhugaadha? Miliyoona 15 ol akkami nyaadhamte eenyuun nyaadhamte? Dura miliyoona 15 ol nyaadhamuun kee maallaqa Itoophiyaa dhugaadha Ambar? Dhugaadha. Miliyoona 15 ol kan itti nyaadhame gaa imalaan itti irra nyaadhame gaa amata kana keessa namni gaa abbaa manaatii waliin gizee jiraattu amantee waan walitti kennituu fi waan waliin gootu jira haaluma san keessatti jechaadha tartiibni irratti niiraa kiyyaas dhabe. Tole miliyoona 15 ol eenyuun nyaadhamte? Abbaa mana kiyyaati. Eenyu abbaan mana keeti? Abbaan mana kiyyaa Joorji Abbuu jedhama. Joorji Abbuu. Artisti Joorji Abbuu isa dheengadda baandiraa Filistiin bakka gartee irreechaa irratti ol qabesanii jechuun. Isa sani. Artist Joorji Abbuu isa baandiraa Filistiin bakka irreechaa irratti ol qabee addunyaan isa dinqisiifatte santu arra bakka tanaan as bahee jechuudha. Maallaqa dila kana sirraa nyaachuu keessatti waliigalteedhaan wali kannitammoo
مو وهرتي ولك كنت مو جار سخية أكن متى قرتين كناف جتتي خدت خنت nin kannaaf je'eetii miti kaniin itti kanne jaarsaa fi jaartiin gaagizee waliin jiraattu karoora baafattu jira jiru irratti waan godhachuu qabduu fi waan godhattu hedduu jira jaarsaa fi jaartiin gizee walii kannitu walitti dookumentii waliin saayin godhee wanniin waliin kannine hin jiru amantumaa gaafa jaarsaa fi jaartiin waliin jiraattutti akkasumatti itti kanne isatti. laal naagalee jira wanni bakka tanatti fade maallaqa kana gaafatti kannitu mana nuu jaari jetteeti moo naggadatti eegalla jetteeti moo haala kamiini? Maallaqni kun akkaataan itti kanne karaa investmentiidhaatiin itti kannees ni jira jechii anaaf inni maqaa kiyyaan fudhatamtee jira jechii sanirratti invest godhuudhaaf kanis karaa saniin itti kannees ni jira. Ammoo inni waan takka takka itti hojjechuudhaaf viidiyoo kilipii itti hojjechuudhaaf Naayiroobiidha. Sanis kaniin akkaataa sanitti itti kannees ni jira. Kabiraa immoo kaniin dhaab bakka tanatti dhaab viidiyoo kilipii hojjechuudhaaf Naayiroobiitti itti kannite. Bakka viidiyoo kilipii jedhu kana itti kannite moo ni kanniteef? Ani hin kannineefi because ani sirba kana hedduu sirbirratti hedduu waan sirbaati irratti supporting godhu garuu jaarsa kiyya waan ta'eef jecha ani waan kana dalagadheetiin sii deebisu naan jechuudhaan kaniin itti kanne. Okay, waliigalteen teessan siifin deebisaadha. Siifin deebisaadha. Meeqa sirbaa wanni kunoo? Kilippiin itti dalagee $10,000 kabiyya keessatti inni waan kilippii adda addaatii fi sirba inni 2020 irraa jalqabee ilaan qaammaa baasaa jiru kana hundaa'u miiraa kanaa jechaadha toora almost wacii isaatii fi waan hunda waan inni itti jiraatuu fi kana hunda waanuma kondominiyemis itti bitanne jennee waan lafa kaayyannee fi waliigalatti toora almost kuma 30 wayii ka investmentiidha ammoo doolara 50 kaniin biyya chaayinaatti meeshaa fiduudhaaf itti ergee jechaadha. Investimentiidhaaf ka biyya chaayinaatti ergitan doolaara meeqa jette? Ambar sagaleetti affanamtee jirti. Doolaara 50. Doolaara 50. Okay, biyya chaayinaarraa meeshaatti fiduudhaaf. Doolaara 50. Yaa biyya chaayinaarraa meeshaa fiduudhaaf jechuun. Meeshaa fiduudhaaf yes. Meeshaan san karam kutte fidee moo finnere? Meeshaan hin dhufne meeshaan hedduu sanitti maalleen nyaadhamee hafe. Okay. Maalleeninis kutee meeshaanis hin dhufne. Hin dhufne. Jechiin investmentiidhaaf fudhannes ilaa hanqaarraan tanaa akkasitti ta'aa jirti hangi biraan irraa kafalaa jira mangistiidhaaf jechaadha. Thank you. Wanni immoo bakka tanatti barbaannu tan gartee maallaqa chaayinaatti ergite sanii fi tan istiidiyoo wanni kanaas ragaa proof taheen asitti barbaannaa jechuu. Daarektilii ummataas agarsiisaa akka gartee namni kun wallisaadhaa. Namootan hedduu jaalatuutu jira. Namootan hedduu jaalatu kun haasawa keenya kana laata dhiiroo akkanumatti irra keenyaatti fakkaachuu danda'a. Atis akkanumatti haasawiitatti fakkaachuu danda'a waan ta'eef proof tartiibaan viidiyoo irratti ragaa risiita waa hundaan haasawaa deemna. Tole. Muutirraa ifkaasi. Muutirraa. Okay, warri monitora qabdan nama Mr. Filter joo kana hin kaalin buusina. Yaa warri monitora buusina guys. Okay, toosha. Okay, Mr. Filter, welcome. Lammii Keeniyaati. Thank you, Amen. Thank you, Amen. Tole, obboleessi keenya kuni afaan Swahiliitii fi afaan Ingiliffaatti dubbata.
afaan Suwaahiliitiin murtiin ni gaafata. Takka afaan Ingiliffaatiin ni gaafanna. Mr. Filtarri kuni warra gartee produusaroota istiidiyootii fi waahee akkaataan itti muuziqaa dalagee keessa quba qabuudha. Akkasii miti? Tole. Duba Mr. Filtaris waan sanirraa dubbateetiti wanni san akkamitti akka taates tartiibaan nu haasa'u jiraata. Produusaroota bakka gartee ummanni Diamond Plus fi kun muuziqaatti dalagan istiidiyoo saniin fakkaata. Akkasii miti yoo ifin dogoggoruu baadha. Murti. Kevin Olnaqi. Eenyu nama jiru? Kevin. Kevin, okay. Okay, Kevin. Laaluutiin jira namni moditaa Kevin nama jiru agartan galcha. Kevin jette? Kevin naan jedhan natti fakkaate. Okay. Kevin, okay, barbaade. Takka tokko jimee yoo afaan Oromoo. Keedhaan eegalaame bakkaan. Kevin, unanisikia? Naandika hapa. Namba moja. Yeah. Mr. Filter. Kevin kwa inbox yako Hiyo inbox what and then na Hamza pia. Inboxii TikToker kun danda'u narratti ergijee himee murti sirratti haa ergu. No, reefu dhufee ture baras jala. Mr. Kevin nama jiru yoo agartan. Orgalcha warri moditara. Argeetiin jira ayyee. Arge. Kevin ergeefitiin jira. Days. Okay. Welcome, Mr. Kevin. Networking salle. Connection ni Kevin edu dadhabaadansa. Yeah. Jaran tap goda share goda. Welcome Kevin Bosco, welcome. Thank you. Kevin is with you. Kevin. Yes, sir. I think you're using the weak Wi-Fi, yeah? Your connection is so bad. Oh, let me. I think this is the room where I am. Let me get to the Wi-Fi. Okay, get better Wi-Fi, yeah, okay. But itti deemnaga. Atika gaafilee biraa taniin si gaafadhu jira. Duba George wallisaa George abbaa mana keetii haalli ati maallaqa kiyya asirratti dhuftee amma maallaqa kiyya na nyaata jechuu dandeesse keeysaan gaafattee manguddoodhaan gaafattee jirta. Gaafadheetiin jira. Obboleessa isaatiinis yeroo hedduu gaafachiiseetiin jira. Dhimma dhabatii fi kanarrattis waa hedduudhaan niiraa kiyyaalas akka naa kannu isa mataa isaatis akka waan kiyyanaa deebisu gaafachiiseetiin jira. Manguddoonis gaafachiiseetiin jira. Manguddoo sitti ergitee obboleessa isaatis itti ergitee jechuu akkasiimi? Maaliin sii deebi'an siifiin kannu jechaadhaan sii deebi'an moo siifiin kana jechaadhaan sii deebisan? Obboleessi isaan telefoona na jalaa hin kaasuu naan jee manguddoon ammoo egaa warri waliin dubbatee cinaa gimmaashaa ganaan narra jiraa kuni narra hin jiru kuni narra jiraa jeetii egaa afaan adda addaatiin. Okay, dhaabuudhaaf obboleessa hoggaa jettee obboleessa abbaa isaa haadha isaa haadha abbaa ta'an tokkooti? Inni telefoona na jalaan kaasuu yeroo hedduutti bilbileetiin ture naan jee. Eenyu maqaan obboleessaa? Eenyu? Caalaadha. Caalaa? Yaa. Caalaa eenyu? Caalaa Abbuu. Caalaa Abbuu. Tole Caalaa Abbuu itti dawwalee obboleessi jalaan kaasuu jechuu silkii. Akkas naan jee inni obboleessi yaa. Okay.
Manguddooleen biraatotatti ergite jirti. Manguddooleen biraa taniin itti erganii jirti. Farahaan mataan isaatu manguddoodha. Isatti ergeetiin ture. Artist Farhaan jechuun. Artist Farahaan Sulee. Okay. Duraanis gisee wal barannus mana isaatti wal baranne anaa fi inni. Egaa akka faamiliittis inni kun obboleettii TF jalaa qaba. Artist Farahaan Suleedha. Okay. Faamiliidha. Namni gaa nama biraa duratti himachuurra isaanittiin himadhee dura faamilii isatti himadheetiin eegas booda akkana waan akkanaatiin narra jira rakkina akkanaatiin narra mudachuu jira waan kana isinilleen quba qabaadhaa jedhee itti dubbadhee takkarraa lamarra achirraayis gaa dhamnaan haala dhufee Farhaaniin akkanaa liqaa kiyyaa fi waan nan qabu irraa naa fuudhaa kunoo akkana naan jedhee jira telefoonaas na cufatee jira jedheetiin artisti Farhaanitti dhufee himadhee jechaadha. Achirraa egaa san waan hafee. Manguddoolee san keessaa artist Farhaan Sulee yookaan Farhaan baddee isaatiin nu bira taa'u jira jechuudha. Isallee ni gaafanna gaafii wanni amma kallattiidhaan ani namoota na daawwachuu jiruu fi Joorji Abbuutitti illee dubbachuu barbaadu asirraan nin beeka akka teessanii gama duubaatiin viidiyoo tana daawwachaa jirta. Namninis as jira, himattuunis as jirti, himatamaalleen as jala jira. Joorji Abbuudhaa as jala jira taanaan yoo na dhagayaa jiraate as jala taa'ee nu laalu jira taanaan lakkoofsa tokko barreeffatee asirra